Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya barnootni keenya kan guyyaa har'aa akkamitti iimeelii banannaa kan jedhudha. Iimeelii namni hin guuttanne hadda rakkoo isaa hin furata jedheeti kan yaadu akka ajaa'ibaatti as keessatti waliin ilaaluudhaaf deemna. Namni chaanaalii kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuu hin dagatinaa kanneesin bira dafee gahuufis milikkita kana gadi tuquudhaan olirra buufadhaan isiniin jedha. Gara barnoota keenyaatti waggaa darfannoo kunoo Google Play Store silkiin nama hundaayyuu nama qaba. Isarra yeroodhuma tokko gadi tuquudhaan kan isinitti baasu ta'a. As keessatti hamma kan waliin hordofuu deemnu akkaataa itti banatanudha. Akkasitti teessanii eeggattu amma nuuf fiduuf deema. Hayyee nuuf fideeti kan jiru jalqaba irratti maqaa kan kee galchi jedha. Yoo maqaa kan kee isaa walaa galchita. Inni lammaffaan immoo maqaa abbaa keetiiti. Maqaa abbaa keetii galchita. Fakkeenyaaf an maqaa kan koo yeroon galchu asirratti Mu'aaz eegan jedhee booda gadi darbee Shiqaasim jedheen barreessa. Sana booda next bakkeetti sanan gadi tuqa jechuudha. Achi booda taa'een eeggadha. Eega xiqqoo eeggatanii booda kan isiniif dhufu akka kanatti dhufa. Ji'a keessa dhalattanii fi guyyaa dhalattanii fi bara dhalootaaf dhiira ta'uu durbatu adda baafachuu isin gaafata asirratti. Jalqaba irratti ji'a keessa dhalattan asirratti guutu jechuudha. Gadi tuquudhaan akkasitti isinii baasa. Kanuma tokko rakaatu homaan jedhu. Lammaffaa irratti immoo daa'ee kan jedhu kanarratti guyyaa keessa dhalattan guyyaa meeqaati akka ta'e sadiin galchaanii fakkeenyaaf homaan jedhu waa tokko rakkoon qabu. Inni sadaffaa irratti immoo bara keessa dhalattan 1990 meeqaati akka ta'e isin gaafata. Asirratti barri keessan umuriin keessan waggaa 18 ol ta'uu qaba madaaltanii guutuu qabdu. Yeroo hamma guutamu kaase jechuudha. Inni gara gadii kun saala keessan maal akka taatan dhiira moo durba jechuu adda baafachuudhaaf jechuudha. Asirratti yoo durba taatan isa gara olii guuttuu, yoo dhiira taatan immoo isa ittaanu guuttuu. Kana booda next jechuudhaan karaa fuulduraatti achi isin dabarsa jechuudha. Xiqqoo eeggatanii sana booda hin eegdu jechuudha. Akkasitti isiniif baasaa iimeelii keessan isiniif guutee fidee isinii baasa jechuudha. Tokko as keessaa filachuudhaan tokko gadi tuqattu rakkoon qabu qubee irraa murees itti dabalees ni fida jechuudha. Anama fakkeenyaaf isa jalqaba irra jiruun filadha. Achi booda next jedha. Sana booda paaswordii nu gaafata. Paaswordii keenya paaswordii jabaa kan nama harkaa jijjiiramne hin banne wayiitti naquu qabna. Paaswordii kana keessatti waggaatti naqnu qubee guddaaf qubee xiqqaa milikitaa fi lakkoofsa irraallee galchuu qabna. Fakkeenyaaf qubee irraa qubee guddaa kanan galcha. Milikitas immoo kanan galcha. Achi booda lakkoofsas akkas yoon godhe koodiin kun koodii cimaa jechuudhaan beekama. Achi next jennee karaa fuulduraatti achi dabarfanna. Akkasitti isiniif fida jechuudha. Asirratti lakkoofsa bilbilaa keessan guutuu isin gaafata. Yoo Itoophiyaa irra taatan Itoophiyaa guutuu, bakka biyya jirtanu keessatti asirratti alaabaa isaatiin adda baasuu dandeessu. Maqaa isaas ni hima waan ta'eef maqaan adda baasuu dandeessu. Anamma Itoophiyaa waan ta'eef Itoophiyaa irratti guuta jechuudha. Itoophiyaa gadi tuqxanii sana booda lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanatti guutuu. Lakkoofsa bilbilaa erga asirratti guutanii kaatanii booda fakkii milikita next jettu sana gadi tuquudhaan karaa fuulduraatti achi dabarfattu. Kana booda irra deebisee isin gaafata. Keessan immoo keessan miti ta'uu akka qachuudhaaf jecha kooti jechuudhaan next jettanii bira dabarfattu. Akkasitti isin dabarsaa. Kun immoo seera isaa akkaataa fayyadama isaatii. Seera kana akkaataa isaa qeebaluudhaan fuulduratti dabarfanna. Amma xumurreetii jirra jechuudha. Ni eeggattu xumura waan ta'eedhaafi hayyee hamma nuuf banameera jechuudha hordoftoota keenya. Google Play Store kun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Appilikeeshinii irraa buufachuuttis illee karaa dhihoo qaba. Appilikeeshinii haaromsuufis isuma kanatu hojjeta. Fakkeenyaaf yoon asirratti waa buusuudhaaf barreesse afaan Oromoo jedhee yoon barreesse fakkeenyaaf akkasitti nuuf fida. Gadi memorii irratti yookaan qafoo irratti gadi buusuunis qallaaliidha. Garuma tuqanii kaanii install bakka itti dhoofnaan asmaannaneetii kan waan fitu jechuudha. Hordoftoota keenya xumurreeti kan jirru. Yoo isinitti tole like share nuuf gochuudhaan nu gargaaraa jenna. Ija nu jabeessa akka isiniif barnoota biraa hedduutu jira waan ta'eef qabannee isiniif dhiyaanna.
nagaatti isiniin jenna.